Bikka kana eegoo qabatisan chibootonni as godhe nangeera silaaje hedduu takka dasja hedduu takka nama gammachiisaa. Uga irra maltona dorka esatti kufe namni duga bude galgalan tolu namni sobabdu jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan waa'ee Noora Tuubiidha. Baga jiraatan baga jiraanne warreen gama keessaatiin dhuftanii yaasin eessa badde maarreen naan jettan hundi keessanuu galatooma hedduu tokkaan isin jaaladha. Akkasumatti warreen chaanaala kanaaf haaree taatan bikka diimtuu tana subscribe godhaa. Akkasumatti warreen nu wajjin turtan like akka aadaa keenya viidiyoo kanarratti like kuma kudhanii fada eega saniifuu waan addaati qabadee dhufe eessa badde warree jettan waan sadarkaa waan babbareedaa isiniif dalaguutti jirra jechuudha. Waan babbareedaan as ba'u jira. Sababni isaa aartiin Oromoo waan ol ka'ee jiruuf jecha arraan tana maal qabatanii dhuftan jechuun keessan hin oolu. Baga jiraatan baga jiraanne waan biraatiif hin banne ani Yaasin Oroo obboleessi keessan hedduu akkana jaalatan hin beekan anis hedduu takkaan isin jaaladha. Galatoowwan isin jaa arraan tana waan nuti qabannee dhufne reakshiina saniifuu aartistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa waggaa tokko booda sirbaan jamaan honjee jira. Egaa artistii Haacaaluu Hundeessaa du'e booda sirba haaree qabatee jamaan honjee jira. Eenyuun kun Galaanaa Gaaromsaa wal agarraa jira. Eessa wal agarraa? Egaa Taaziyaa Hungaan ammoo du'a Haacaaluu gaddinurraa booda wal agarraa. Gaafa qaama wal agarra maasii gaafa bilisomne booda wal agarra. Artistiin keenya kabajamaa fi jaalatamaan kun sirba isaa isa gadhiisi jechuun keessan hin oolu. Sirba isaa chaanaalummoo mataa isaa irratti Galaanaa Gaaromsaa kan jedhamu viidiyoo 3 qofaatu jira. Sirba isaa qaammaan tana beekanaa fi sirba obboleessi isaa caalaa. Dheexanii chaanaal isaa subscribe godhuun dhabina. Chaanaal isaa koomentii fuula duraatiin isiniif ka'a. Dheexanii linkii isaa subscribe godhuun hin oolina. Sirbi kun mata dureen isaa wal agarraa jira. Saniifuu react hojii goona nafaana tura maal eegan? Kota inni fatina kota. Ayyayaay. Viidiyoon gisee seentu barcumaan eegalte barcuma teessoo maa jechuudha. Teessoo waliin lolina teessoon koo uummataati kan nama tokkootiif jechuu isaaniitiin isaa garuu bikkattoon lokeeshinii isaatis an Turkiidha moo kana Oromiyaa keessa Oromiyaa badhaatu wanni diinni irratti diduuf kanaaf laammee Turkiin fakkaatu Istanbul kun amma asitti amma fooqii tokko ijaartee achi booda gara dindila tokko as keessaan wanta gootee dindila guddaa tokko as fooqii ijaartee dindila gandis kanarraa gandisan si geessu akka ajaa'ibaati. Fooqii ijaaru malee mana qorqorroo bikka kanatti ijaaru dhoorkaadha booda ajaja qiyya ajaja dabarseeti jira fooqii. Galaanaa Gaaromsaa nama haaree fakkaataa eeboo qabatee chibooduu achi garagalee jira. Asitti gaamman tana asitti sila bikka kanarraa iddee eegalu bikka kana iddee eegalu akka mataa kiyyaatti akka yaasinitti bikka kana eegoo qabatisan chibootonni as garagalee nangeera silaaje hedduu takka dasja hedduu takka nama gammachiisaa jechuudha. Isa akkana eegoo qabate aaree jiru chibootonni as garagalee kanatti nangeera silaaje hedduu bareeda akka yaada wala feedaloonni isuma. Qindeessaa fi misingiin Daawit Taaddasaa. Kaameramaan Muluqan. Directorri amansiisaa ifaa.
bikka kanatti naaf hin galle mooraa yookaan kaan ammoo wanta garaa keessa mooraa horii adda dhifanii yookaan kaan ammoo adda baasanii fannisuu kana yookaan kaan ammoo aduu raafuun naaf hin galle namni hubatee jiru yookaan kaan ammoo namni galee jiruuf koomantii jedhan naa barreessame maal akka ta'e maaliif akkana waan kana godhan hin beekne. Galana gaaromsa shubbisa hedduu naannoon jidduu kana maaltu eegalame duraan namni wallisu duraan numa wallisa akka nama madaraka gubbaa jirutti akka sagaleen isaa irraa baddutti namni madaraka gubbaa irraa daqiiqaa diidam shubbisu shubbisa isaa Haacaaluu Hundeessaa malee hin argine garuu kilippii keessatti shubbisa hedduu nu dummeessan garuu ammaan tana maaltu dhufe wallistoonni hundinuu Andu'aalamis inninis shubbisa eegalanii jiran waaw lubbuun qayeeti wajji shubbisnaan jechuudha. Eessatti kufee namni dhugaaf duule galgala hin ooluu namni sobaaf duule yaa abbaa nama sobaaf duulu of eeggadhu galgaluma guyyuma tokko si bulchiti guyyaa borummaa hin jiru. Garuu namni dhugaaf duule hin kufu jechuudha. Kufuus dhugaa hin kufe. Kaameramaan ammaan tana drooniin kun ammoo hedduu na gammachiisaa jira. Maaliif sirba amma drooniin gizee waraabdee halaala irraa kana fuudha. Ayo. Egaa kudhaniin gorsee kudhaniin obsee kudhan dinnaan kudhannumaan obsee kana hunda dinnaan fugugeen irratti cabsee ayo. Harki bokkuu ammaas qabe booddees numa qaba. Amma yoo nufi bokkuu kan qabattu taate boruus yoo namis kan sirraa fuudhute numa qaba jechuudha. Ergaa guddaa qaba as keessatti. Yoo nufi har'aan tan bokkuu kan qabattu taate boruus bikka kana naateen naatu si baata siita of daddaba isa baatee siin deema ati ammoo isa gubbaa teesseeti of daddabda. Yaa namarra baatee osoo namni siin deemu jiru of daddabdu. Juga isa tu Allah lezat. Sibilillen sibira kara. Haga tindabu namni hakki beeku. Sangaan usnaan iyyite qacceen isiniif gala. Sangaan gizee deemuu yookaan kan ammoo qotuu dide usee caljee dhaabbate qacceedhaan waanuma halloo isarra sangaarraa baasan sanumaan daanii iyyisanii jechuudha. Jannah wala garra, bona wala garra, jannah wala garra, bona wala garra, wala garra, wala garra, wala garra, jira wali sarkur, wala garra, wala garra, wala garra, jira wali sarkur, wala garra, wala garra, wala garra, jira wali sarkur, wala garra. Galana garamsa ammoo shubbisa dhuke irraa haasa
shubbistoota ijumatti calcal godhuu fadhaa. Eessattuun kufuu namni dhugaaf duule galgalan toluu namni sabaaf duule. Sabaaf duule galgala hin toluu galgala bikka rafuu hin qabu. Namni sabaaf duule galgala bikka rafuu hin qabu. Sababni guyyaa kijibaa oole guyyaa sabaaf duulaa oole galgala hirribni nufuu maaliif sammuu isaa keessatti osoo wanni sun kijibaa beekuuti namaaf sabaaf duulaa oole jechuudha. Saniif galgala hirribni isaatu hin jiru galgala hin toluu namni sabaaf duule. Sabaaf duule mush sabaaf duule. Aye. Gapa olbatu dulu damulati. Owana senkara juba. Namni kubu hawe desu mati kuba. Dhugaan suutuma tiratti gaafa olbaate tulluu irratti mul'atti. Namni kufu hawe teessumattuu kufa osoo taa'u jirtu kuftaa jechuudha. Jaarsana nada ya abbaa keenya kana hedduu gammachuu qaba maashaallah hedduu isaan nada gammachuu guddaa qaba jechuudha. YouTuberri Itoophiyaa jiran yookaan kan ammoo Oromiyaa keessa jiran waan isaan godhu jiran naaf hungalu magaalaa keessa deemuu sun taane vlog baadiyyaa keessa deemaa dalagaame vlog biyya Oromiyaa bareedu tana akkanatti addunyaa mul'isa nullee daawwachiisa biyya keenya nu yaadachiisa vlog gabbaa baadiyyatti magaalaa keessa dhiisaate. Bikka kana naate. Gaafa dhiiraa lubbuun haa dabartu maal abbaa ishee lubbuun marartu eegaa caalawuti lubbuun marartu namummaan eegaa artistii Haacaaluu Hundeessaa du'e artistiin du'a sodaatee qabsoo uummata Oromootiif dubbachuu dhaabe inni sun maraataadhaan jira sababni isaa artistii Haacaaluu Hundeessaa eega du'e booda artistii Haacaaluu Hundeessaa jechuun dictionary yookaan immoo kitaaba Oromooti. Sirba artist Haacaaluu Hundeessaa albama guutuu dhageeffachuu sun taane sirba tokko qeenxee tokko waliif kan dhageeffatu taate warra aktivistii maarree TV irra biyaasoo kana ichumatti haasa'u isaa lafa keesseete qabsoon lafarraa kaata. Sirba artist Haacaaluu Hundeessaa ganama dhageeffattee galgalatti silaa Oromoon tokko taate bilisummaa galgala harkana jechuudha. Ganama dhageeffattee galgala bilisoomtee jirti. Sababni waa hedduu dubbatee jira jechuudha. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan nama dhiisu walii gallee yookaan alaan gallee. Sanifu hedduu dhaga ofittan himaa gaqqabee hasaasee sanifu waa hedduutu jira eega artist Haacaaluu Hundeessaa du'e lubbuun nama marartu jira garaa wala
Akka ajaa'ibaa dhufe akkuma eegaletti akkasii fitee garuu silaa dura gisee eegalusan akkasii jiyaas garagala bareedaadha. Saniifuu kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa sirbi kun akka ajaa'ibaatti natti tole maal jennaan jechoota inni filate jechoota ajaa'ibaati Galaanaa Gaaromsaa akkanumatti ka'eef irraan sirbu jechuudha jechoota bareedaa hungaan ammoo jechoota Profeesoraa fi kun xiinxalanii saniif fayyadamaa jechuudha. Saniifuu kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa sirbi kun riikardii cabsuu qaba torbaan tokko keessatti hungaan ammoo guyyaa lama keessatti miliyoona lamaan laalamuu qaba akkasumatti laayik illee 200,000 harkachuu qabaan isiniin jaa hanga ammaatti yeroo nama viidiyoo mora jiru kanatti zaa 5 moo zaa 6 cinaa zaa 7 nama 20 ilaalee laayik 7 argatee jira bareedaadha komentii illee nama 100 fi wayi sadiifuu dheetanii subscribe chaanaalee isaa chaanaalee kun chaanaalee irra subscribe godhuun nagabina akkasumatti gaa warreen nu yaaddan viidiyoo ajaa'ibaa qaqqabannee isinii dhufna reakshinii kana kanaas nufaana turaa hanga viidiyoo wal biraa wal agarutti chaanaala keenya subscribe godhaa akkasumatti like godhaa commentis nu barreessaa yoo qalannee jiran nu offolcha nageen nu turaa horaa buraa akka fayyaa qabdan abdiin qaba fayyaa qabna jaati commenti jedhan nu barreessaa warreen ammoo chaanaala keenya osoo daawwachuu jirtanii lubbuun isaanii dabarte jannatul firdaus rabbi sinaa qannisiin jaa hanga viidiyoo bulaa wal agarutti wal agarra nageen nu turaa